gartee ati achirraa akkasii lulattu obboleessi kee maal siin ja'a haati teessu maal siin jetti namnummaan si beeku maal siin ja'a tuffatamtee barati dhiira jechuun abdii fadis qofa kanniin argan abdii fadis gartee dhiira jechuun isa qofa bar achi keessaa warroottan wanni fayyadamuu sini garraa bar ilmi dhiiraa tokko jaartii isaatii waliin viidiyoo maali suuraa gadhiisnaan dhumatteef isaaf dhumatteef maaliif ani hin danda'u hoottaa jechuu bar invaayitii godhuudhaa bar jaartiidhatti si galee baya keessa Ahmed cee dirreedha baya oma ata utaa kasi hattu kana faadha amma kan mucayyoo galaafate warroottan hin dalaganne farshoo dhudhug ummata akkanaati warroottan taajuun ni jala kaayee intala san du'aaf kanne jechuudha harroottan akkanaa kun farshoo dhuguu malee hin dalagatan jechuudha sigale gaafa inni suuraa isiidhaa wajjin salfii dhaabbatee ka'u barboo namni dhalaan tusi tuffattii bara yoo sa'aa 24 isumaa wajji suuraa kaate salfii dhaabbatteetuma suuraa gadhiisaatuma oolte salfii si tuffattii bara dhalaan obboleessoo maal taate dhiira jechuun yoo bar hojiillee hin qabaanne biraa gabbaatee itti ol deebitaa bar akka shurufkaan qaama keessaniitu wal jijjiiramtu kan akka taajuu kunoo ifi fakkaattonni akka isaa suuraa ka'aniituma 8 uffatanii salfii dhaabbatanii suuraa gadhiisuu qofa